kabajamtoota keenya viidiyoon keenya amma bifa kanaan eegalee jira. Amma jalqaba irratti birooweesarii tokko banannaa Chrome birooweesarii fayyadameen isiniif ibsaa jechuudha. Jalqaba irratti Chrome birooweesarii banannaa bifa kanaan erga nuuf banamee bakka search or type web address jettu kanarra tuqna. Eshi 19 tuqnee enter tuqnaa jechuudha. Tole erga bifa kanaan nuuf dhufee router login kana ergi nuuf dhufee jechuudha. Username isheetti admin henna jijjiirra yoo ta'eef admin isheetti tuqru jijjiirra yoo ta'eef admin akka kanatti qubee xiqqaadhaan admin jettu isa lammaffaa irrattis admin jettu. Ani garuu qayyareera waan ta'eef paaswordii kan mataa koon galfadhaa jechuudha. Isin garuu jijjiirra yoo ta'e admin ma jettanii fayyadamtu jechuudha. An kan mataa koo san jijjiira galfadheen jira amma. Isa booda login iddoo jettu tuqna. Login bifa kanaan nuuf banaa. Kallattiimaan setup ishee jettu tuqna. Setup ishee jettu tuqna. Ergi bifa kanaan nuuf dhufee wiilaan iddoo jettu kana tuqna. As garana kana wiilaan ishee jettu kana tuqna. Achiin booda security ishee jettu kana tuqna. Security tuqna maamila keenya. Ergi security tuqnee bifa kanaatiin nuuf dhufa. Paaswordiin keenya ishee kanadha jechuudha. Kanarraati delete goonee kan barbaanne paaswordii mataa keenyaa galfachuu dandeenya jechuudha. Delete godhee ergan xumuree booda paaswordii haaraa kan mataa kootii amma galfachuu nan danda'a jechuudha. Erga bifa kanaan xumuree booda apply changes isheettu kana tuqnaa jechuudha. Amma xumurreerra jechuudha. Sekoondii 20 kaasee asii gadi lakkaa paaswordii keenya haaraa goonee xumurreerra jechuudha. Bifa kanaatiin paaswordii haaraa galfannaa jechuudha. Kan isiniin galle yoo jiraate koomentii nuuf godhaa. Yaada yoo qabaattan koomentii nu barreessaa. Viidiyoo keenya yoo isinitti tole like share godhaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Ciao ciao.